ummata ijoollee Oromoo tana fuudhaniiti dallaalummaa karaa nagaas geessituma dhumarratti si gurgurata. Mana qurxii deemee mana qurxii isa gaabbasu qurxii sana suura koodhee having lunch with uncle. Kursi misaaraati barshiloo xallazee yoona. Inshawwada miinaaf hoonaa dhaqu saaskiidha social meediyaan. Foto post godhan ilaalina sanduuba waan biraa jira. Kan bira warra Araba keessa jiraatu miti. Warri Ameerikaa jiraatu illee jireenya qananii jiraachaa jira. Namni Ameerikaa Kaanaadaa jiru uffata makiinaa haaraa warra akkana dalageeti. Akkaataa inni itti dalage namni hundinuu waan fokkottu post godhu waanuma bareeddu post godha. Inshawwada miina. Dhugaa Rabbi. Ani akka nama tokkotti wannan beekuun isinii mujjira. Isinii galee miti sirrii miti. Nama gurgurataa jiran karaa taa'ibatti. La Ameerikaa kan deemtu Burundi isaa ta'u Bujumburaa keessa qaxxaamurtee riskii sana hunda fudhattee Ameerikaa kan deemtu maallaqaaf jetteetu. Guys, namni tokko kan gammachuu argatu maallaqaan qofa miti. Isinii galee miti. Jireenya nama tokkoo ilaaltanii jireenyi namni tokko irraa jijjiiramitaan anis akkasuma jettee rakkoo keessa hin obboleessa kiyya kan Oromoo obboleetii tiyya kan Oromoo. Inumduu na bakka akka sabaatti. Lakkoofsi keenya foon haadha ku ashkolokkole yoona ku miliyoona 30 galleerra yoona. Ijoolleen Oromoo meeqaa qabamee karaa kanarratti meeqaa gurguramaa jira uummata Liibiyaatii fi waan jaanii fi sanumaafuu hundi keessanuu akka ifeedan kabajaaf jaalaan isin hima. Ati Oromoo miti. Oromoo ta'uu kootiin liyyuu xiqiminaan argadhee hin qabu baay'isee. Haadhoo ko fudhadhuyyuu ani shinaashaadhayyuu hin barbaadu maalan taasti nan du'am miti ani shinaasha aan Oromoo miti ani shinaashaadhasti. Please guys, ijoolleen asiin dhagaa hartan foon haadha kwas biyya keessan irratti guys listiroo maan ta'in. Dhugaa Rabbi listiroo maan ta'in biyyaan baadeemtanii guys. Dhugaa Rabbi akkasii nutti fakkaatutti miti. As biyya Arabaa dhiisiyaatti Ameerikaallee warri jiran amma jireenya qananii jiraachaa jiru isinitti fakkaataami. Isaan bar kan nuti akkas nutti fakkaatu isaan bar yeroo mataznaannaan qofa suura post godhu. Asti hiriyaa keessan Ameerikaa jiru tokko yeroo taznaannaatu qofa miti yeroo hojjettus post godheedhaan hime. Jireenya qananii jiraatan bar akka nuti yaaddutti miti. Hundumti isaanii argitanitti taanaan yeroo baanii taznaannaan fa'aa post godhu. Isinii galee anis yeroon taznaannaa asitti post yeroon godhu waanuma hunduu natti tolee waanuma jireenya qananii jiraadhuun fakkaata. Social meediyaan isin shawwadin ishi guys. Dhugaa Rabbi. Keessaan namaatu naaf hime sanifuu ijoolleen Oromoo kan biyyaa bahaa jirtan kan biyya abbaa keessanitti rakkattanii rakkoo gidiraa meeqa arkitanii jijjiiramuudhaaf kan biyyaa baatan hundi keessanuu warri taariba deemaa jirtan namoonni biyya alaa ta'an fakkeenyaaf warri Kaayiroo keessa jirus ta'e Suudiis jiraate namni waan dhugaa isinitti himu namni arra akkanatti natti tolee yoo agartanii jireenya bareedaan jiraadha jechuudha miti. Isin galaa miti haqa namni isinitti himu saayibni keenkee obboleessi keenkee jiruu bareedduudha malee jiruun fokkottuudha jeesii himuu hin danda'u. Sababni isaa hammeenyaa fi miti kan isin hammeenyaa fi miti. Bareedaadha wanni isin jaaniif akka isin hin rakkanneef akka isin hin cinqabneef jireenyi bareedaa ta'eeti miti. Sanumaafuu jireenya namni gisee uffata bareedaa uffate agartan jireenya bareedaa jiraataa jireettanii rakkoo keessa hin bu'ina qaraatii dhiistanii warra keessan dhiistanii ni jijjiirama finneettanii warri biyyaa baatanii rakkoo guddaa keessatti saaxilamaa jirtan please waan kanarraa of qusadhaa. Warri ammallee keessaafuu taariba badee jira. Taaribni amma gama Masrii as biyya tana dhufu jiru namni karaa miilaan deeman kuni karaan as dhufan kuni badee jira. Dallaalonni nama gurguraa jiran isin fuudhaniiti warroota Liibiyaa ummata Liibiyaa achitti dallaalli bika hundattu warri Liibiyaa kun bika hedduutti seenee jira. Isin galee Suudaaniin karaa hundaanuu ummata ijoollee Oromoo tana fuudhaniiti dallaalummaa karaa nagaas geessituma dhumarratti si gurgurata. Nalaga'u jirtanimi isin gurgurata. Eega isin gurgurate booda fakkeenyaaf maallaqa qarshii 30 Itoophiyaa baateeti haadhaaf abbaa kan keemmoo miiliyoona 3 fa'aa kafalchiista. Ni ajjeesna takki maallaqa fidaadhatti rakkoo itti ta'aa jira jechuudha. Sanifuu waan akkanaa kana keessatti ummata keenya of qusadhaa of eegaa bikkuma jirtatti wanni takka wanna bareedaa hin jiru.
rabbi isini alaafisu bikuma jirtanitti taariba waan akkana jira dura adda baafadha dallaalii nama gurguratu jira maallaqaan gurgurate ilmaan oromoo miiliyoona meeqaan gurguraniiti kuno khayfirraa haadhaaf abbaan warri kafaluu hin dandeenye warri osoo qarshii lama qarsa dijee walitti gurguru jiru ilmaan isaanii meeq kaleen keessaa baafamte meeq ajjeefamte jira isini galaamiti sanumaafu laala hubadha ustani hin deemina namni jireenya bareedaa jiraachuu jiru tokko jiru kijiba akkana uffatanii taa'uun miidiyaa qofa kuni ka miidiyaa jarbaa guddina yaallau je qaalichi isini galee kana duuba waan biraa jira foto post godhan ilaalina san duuba waan biraa jira kan bira warra araba keessa jiraatu miti warri Ameerikaa jiraatu illee jireenya qananii jiraachaa jira hin shawwadamina dhugaa rabbi namu social media is fake guys ana dabalate ma fakkeenyaaf social media amala saatiin fake social media dhumti fake namu wanta jireenya hin jiraanne namu wanta jireenya daily ngoone dha post godha Senegal amma fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee nyaata post godhan nyaata gaarii yeroo nyaatan post godhu laazanyaa fa bargarii fa xuru yeroo nyaatan post godhanii yeroo immoo mana galanii harmee isaanii irraa shiroo nyaatan shiroo sana posting godhan foonaa dhagu argitanii to ammastii harmee isaa irraa shiroo fudhatee nama shiroo post godhu argitee beekta garuu shiroo waan hin nyaanne isinitti fakkaata qursi misaaraati shiroo saa xallazee tuba torbaan hingaaf tokko yeroo namni isa gaabbasu deemee qurxii post godha akkasitti isheen hawwadaa jiru shi oromoo foonaa dhagoon shawwadamina namu jireenya isaa sirriidha post godhamiti guyyaatti lama nyaatee guyyaa sadaffaasaa guyyaa afuraffaasaa firri isaa tokko Ameerikaatti dhufe kottu mi'aadhoo go'ee yeroo mana qurxii deemee mana qurxii isa gaabbasu qurxii sana suura koodhee having lunch with my uncle kursi misaaraati barshiloo xallazee yoona hin shawwadamina foonaa dhagu saaskiidha social media namni baay'ee ana dabalate social media ilaalleetu jireenya keenya abaaraa olla it's fake totally fake dhugaa rabbiin isin jedha totally fake sob saaskiidha bakka raachuu keessanii namantanii so please hin shawwadamina guys ila ani wanti tokko naagala milkiin maallaqa qofa miti namni tokko amma fakkeenyaaf ati kan milkooftu yoo maallaqa argattee qofa miti haadhonko ila Ameerikaa kan deemtu Burundi saa ta'u Bujumburaa keessa qaxxaamurtee riskii sana hunda fudhattee Ameerikaa kan deemtu maallaqaaf jetteetu guys namni tokko kan gammachuu argatu maallaqaan qofa miti ashi guys waaqayyo lubbuu tokko siniif kenne lubbuu tokko nu kenne miti maallaqaaf jenne maallaqa xinnoof jenne maaliif riskii kana fudhanna guys maaliif maallaqa dhabne malee si jammar na dhiba ugaa rabbi na dhiba ijoollee riskii sana fudhattan yeroo mooduutan isin qofati miidhama miti ammasti harmeen keessan harmeedha miti ammas yeroo baqa biyyaa baatanii faa yeroo karaa irratti mucaan keessaniin du'e yeroo jedhamtu harmeen keessan akkam taate isin yeroo deemtan isin qofatu miidhama miti isin immaan boqottan baay'ee fonaadha isin bari hin boqottan garuu nama baay'eetu miidhama maatiin keessan hiriyoonni keessan sin dhabuudhaan namoonni miidhaman nama baay'eedha please ofiifillee yaaduu dhistan maatii keessaniif yaada namni akkati dalagu qaba dachii tana gajjeeti kan bishaan akkana xaragaa oolu shanti beeti akka gajjannee dhiqaa oolla as biratti kun feekidha ummata koo sanumaafuu rakkoo hin taaneen hin saaxilamina ustaanii waan takka namni itti tole akkana jijjiiramna jettanii yaadna namni Ameerikaa Kaanaadaa jiru uffata makiinaa haaraa warra akkana dalageeti akkaataa inni itti dalage namni hundinuu waan fokkottu post godhu waanuma bareedduu post godha fakkeenyaaf ani osoon shanti beeti dhiquu post godhuun jaaladhu fakkeenyaaf isiniin jee waan bareedu mana magarsiista waan ta'e uffata bareedaa uffannee gabbaana malee rakkoo guddaatu jira isin galee miti jireenya nama tokko ilaaltanii
jireenyi namni tokko irraa jijjiirame ta'an anis akkasuma jettee rakkoo keessa seenin obboleessa kiyya kan Oromoo obboleettii tiyya kan Oromoo please waan kanarraa of eeggadha haadha amma dheengadda kan mubeen gargaarsisaa jiru ijoollee lameen Liibiyaatti qabamanii maallaqa guddaa kafalansanii haadhaaf abbaa waan jaanii himan dhageessanii jirtan viidiyoo akkasii faasan dhageeffadha maal jaanii haadhaaf ilmoon kiyya sirraan jijjiiraa isinirraa jijjiira jaanii ijoolleen obboleeyyanii barumsa isaanii dhiisanii deemanii isinirraa jijjiira osoo nuti jirru akkanatti hin jiraattani biyya alaa deemeetiin hojjedhee maallaqa guddaa fidaa jee deeme eega deeman booda qabaman booda kunoo Liibiyaatti sanuu warri Liibiyaa nama qabeellee silaa nama na'uma akkatti osoo naman tumiinillee maallaquma fidaa jaanii ijoollee kan miti caccabsanii akka faayidaa hin qabnetti caccabsanii maallaqa nama gaafatan haadhaaf abbaan kunoo sagalee isaanii dhagaa hirriba dhabanii jiran hirriba dhaban miiliyoona meeqaa gaafatan achirraa ilmoodha kan dhaqqabe haadhatiyya sagalee jettuu jira yaadaami haadhaaf abbaa keessa rakkoo guddaa keessa seensistan saniifuu karaa seera qabeessaatiin waan takka yoo karaa biraatis ta'e karaa seera qabeessaatiin yoo ta'e malee taarifni hedduu ulfaata ani akka nama tokkotti wannan beekuun isinii himuu jira isinii galee miti sirrii miti nama gurgurataa jiran karaa taarifatti maallaqaan sanumaaf waan hunda laalaati mirkaneeffadhaati akkasitti biyyaabaa yoo baatanillee malee ustaniituma waan namni ta'een uffataniif jijjiiramaniif sirriidha isiniin jaanii fi namanina biyya tokko deemuudhaaf nama shan gaafadha nama jaafaa dawwalaati akka biyyuutu hin jira nama tokko qofa gaafattanii jireenya keessan hin balleessina namni tokko dhugaa sitti himuu hin danda'u namni shan namni jaamoo waan takka sii himuu danda'a adda mirkaneeffadhaa obboleettii tante yoo ta'e illee hin amaniin maaliif obboleettiin tante rakkoo keessa jirtu sii himuu hin dandeessu maaliif akka ati rakkattu waan hin barbaanneefu sanumaafuu akkasitti hubadhaadha. Akka sabaatti illee miiliyoona 60 guuttaniitu jedhamne waggaan inuma duuna dhumuu dinne malee foo ammoo tola kaamiyoona miiliyoona 30 minaamin galleerra baay'ee Oromoon akkuma qallitti do'aara barfoonaadha ko beelaan hin duuna achumaan immoo kan caakkaa keessatti wal xallazaa wal ajjeesaa oolla achiin immoo nama isarraa tarrafe immoo jarris warri soddaas immoo num xallazuu walloo keessatti gimmaashni immoo Liibiyaa keessatti hidhameetu du'a inum duuna bakka akka sabaatti lakkoofsi keenya foon haadha ko ashqoloqqole yoona ku miiliyoona 30 galleerra yoona maalidha maatiin illee isin hin barbaadin Oromoon isin barbaada bar dura bar nuti miiliyoona 60 jennee fokkorra amma tola kaamiyaan nan shakka ugaa rabbi inuma duune bar waggaa 10 kan inuma wal xallazaa baane foon haadha silaa garaa walitti jabaanna silaa walirratti dhacimna ammoo tola kaawamne miiliyoona 60 gullaa hin gunnu bar foon haadha guyyaatu wal xallazaa olla si wantina na checkes intina maqaa wal kennine intina innaatu diina xallaz wal ajjeesaa oolu keenya baarsa dhugaa rabbi maal akka ta'e hin beeku wal ajjeesu walirratti garaa jabaachuu walitti inaafuu wal mararfachuu dhiisuu maalidha garuu qoy kun Esaafinne garuu kan na dhiba ugaa rabbi akkuma qaldi wannan beekurraa namni waan natti himerraan miidiyaa irratti nu dabarsi ijoolleen Oromoo meeqaa qabamee karaa kanarratti meeqaa gurguramaa jira uummata Liibiyaatii fi waan jaanii fi sanumaafuu hundi keessanuu akka ifeeydan kabajaaf jaalaan isin hima. Rabbiin dhugaa gabrummaa kanaatu biyyaan waasaa silaa biyya teenya keessatti akka barbaanne jiraachuu dandeenya rabbiin irraa haa qabuun ja'a kanarratti wannan joota akka hin qabu hundi keessan bika jirtanitti ifee eegaadha rabbi sinaa eegu ani bar Oromoo girgirii dhiisi kana sirrii dhabarani gaaf gaafi ani bar waaqayyootu naa kenne kan afuura waaqayyootu naa kenne jecha kanayyuu girgirii dhiisaa wal gorsaa wal sirreessaa tokko kan dhufe la xinno mana arsanii amma fakkeenyaaf xinnoo tokko akka inni barbaadetti yoon deemuu dhiise xinnoo tokkollee akka inni barbaadetti yoon deemuu dhiise dhaqaatee Oromoo mitina
Oromoo miti. Oromummaa kana immoo silxaana gootan. Maali haadhoogu? Maali haadhoogu? Oromummaan bar silxaana miti haadhoogu. Oromoo ta'uu kootiin liyyuu xiqiminaan argadhe hin qabu baay'ee. Baay'ee Oromummaa koo yoo narraa fudhatte wanta nani dhabuun qabu. Yaa Oromummaa koo waan hin jaalladheefi malee lafa hin arganne bar Oromoo ta'uu kootti haadhoogu. Ati Oromoo miti. Silxaana wayirraa waan si kaasutti fakkaatan ta'e Oromummaa kee yeroo si jalaa fudhatu ati Oromoo miti. Haadhoogu lafatti hin arganne baay'ee. Ani Oromoodha lafa naa kennaa jedhee deemee Oromoon lafan fudhanne ishee silxaanan godhina. Haadhoogu fudhadhuyyuu ani shinaashaadhayyuu hin barbaadu maalan taasti nan du'am miti ani shinaasha ani Oromoo miti ani shinaashaadhasti. Isti amma bakka silxaana wayin dhabee isti nan du'asti. Rabbi isin irraa jijjiiru anallee isin irraa hunda keenyaan irraa jijjiiru galatoomaa gaa isinitti dheereessee natti fakkaata. Galatoomaa hundi keessan warri lama teessanii na dhaggeeffataa jirtan. Thank you.